Eyyen guyyaanarraa guyyaa seena qabeessa ilmaan Oromoo addunyaarra jiran jaalattoota ispoortii idil addunyaa hundumaaf kanin funyoon Oromummaa walitti nu fidde maqaa Oromoo qabnuun ilmaan Oromoo guyyaa har'aa keessaayyuu jaalattoonni ispoortii idil addunyaa kanneen kubbaa jaalatanii fi akkasuma deeggartoonni ilmaan Oromoo waltajjiilee idil addunyaa hundarratti ilmaan Oromoo kallattii adda addaatiin deeggartan guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa Oromiyaa bakka bu'uudhaan Piriimiyer Liigii biyyattiif darbuuf wal morkii baay'ee dadhabsiisaa kan godhaa jiru bulchiinsi magaalaa Roobee guyyaa har'aa asuma magaalaa Dirre Dawaatti Piriimiyer Liigii biyyattiitti seenuuf bu'aa bayii adda addaa keessa kan darbedha. Sagantaan daawwachaa jirtan kun sagantaa tamsaas kallattiiti. Akkuma argaa jirtan kanatti yeroo ammaa kana istaadiyoomiin Dirre Dawaadhaa seenaa addaa dalaguudhaaf dhalattoonni godina Baalee magaalaa Roobee Piriimiyer Liigii biyyattiitti galchuudhaaf keessaayyuu seenaa armaan dura dalagamee hin beekne kilabiin bulchiinsa magaalaa Roobeedhaa guddattoota dhalattoota lafaa dhufaa jiran hidhatuudhaan kallattiidhaan imala isaa gara Burraayyuutti eegalee ture. Waldorgommii baay'ee dadhabsiisaa fi haamlee guddaa nama fixachiisu magaalaa Burraayyuutti geggeessaa kan ture gareen bulchiinsa magaalaa Roobeedhaa keessaayyuu wal morkii magaalaa Burraayyuutti godhaa tureen taphoota 12 taphachuudhaan keessaayyuu tapha kanarratti qabxii 36 sassaabachuudhaan wal morkii sanarratti tapha tokko qofa kan mo'atame gareen bulchiinsa magaalaa Roobeedhaa lammaffaa ta'uudhaan gara liigii Suupper Liigii biyyaalessaatti darbee jira. Maarree kana wal qabachuudhaan imala isaa kallattiidhaan gara onaa afran qal'oo Dirre Dawaatti darbee jira. Kan daawwachaa jirtan ammas sagantaa tamsaas kallattii guyyaa har'aa geeba magaalaa Dirre Dawaatti magaalaa godina Baalee magaalaa Roobee fi Finfinnee jidduutti taasifamudha. Yookaan Addis Ababaa sabsiiti jechuudhaan wal morkii baay'ee dadhabsiisoo magaalaa yookaan immoo magaalaa Jinkaa kilabii Jinkaa mo'achuudhaan 3-2dhaan keessaayyuu yaadattan taanaan daqiiqaa 61tti kan goolii galchee obboleessa keenya Ashitti dargaggeessa lafaa dhufaa jiru umriin isaa ganna 20 geenne goolii daqiiqaa 61tti galchuudhaan ammas irra deddeebuudhaan haara kan nu baafachiise Ashittiin daqiiqaa 92 sa'aatii suutirratti goolii lammaffaa galchuudhaan Abdulaziz Sabataa sarara fuunduraa goolii sadaffaa galchuun 3-2 Jinkaa mo'achuudhaan seenaa addaa dalaguun isaanii ni yaadatama. Maarreegaa daawwattoota keenya taphichi jalqabuudhaaf amma Boqonnaa dura takka ida'uun barbaachisaadha. Lamaaf duwwaan bahuu qabna. Sufiyaan saayidii kamtu advaanteejii qaba amma gooliif karaa naaf hojii jijjiiratan jechuudha. Saayidii lammaffaa. Amma mataan. Kettaan hojii kanarra kettaan hojii. Babarruu gaannoo tiriibul. Mee boqonnaa duuba boqonnaa duuba bareeda. Sanirratti laman galchina takka hin shakkiin jedhin. Shakkiin takka hin jiru. Sanirra laman dabalatee. Ayyee. Kana ol dammoo gaarii miti. Sadii ol dammoo gaarii miti. Magaalaa biyyatti guddoo waan taateef kana ol gaarii miti. Gaarii miti. Bareda, devi mandare, non è che mi come tanto bene. Andiamo.
Maal ta'e banna ijoollee? Ay, gobernita. Atrás de ti narran nenden. Cheese. एक आ सर यार ये अशी थी बनत elbow around there yeah Mucha soku tojjeste banna? Huh? Kuti malee asittiin dabaluun isaan dhoolu? Huh? Ya dukana. Eyyen guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa ilmaan Oromoo addunyaarra jiran jaalattoota ispoortii idil addunyaa hundumaaf kanin funyoon Oromummaa walitti nu fidde maqaa Oromoo qabnuun ilmaan Oromoo guyyaa har'aa keessaayyuu jaalattoonni ispoortii idil addunyaa kanneen kubbaa jaalattanii fi akkasuma deeggartoonni ilmaan Oromoo waltajjiilee idil addunyaa hundarratti ilmaan Oromoo kallattii adda addaatiin deeggartan guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa Oromiyaa bakka bu'uudhaan Piriimiyer Liigii biyyattiif darbuuf wal morkii baay'ee dadhabsiisaa kan godhaa jiru bulchiinsi magaalaa Roobee guyyaa har'aa asuma magaalaa Dirree Dawaatti Piriimiyer Liigii biyyattiitti seenuuf bu'aa bayii adda addaa keessa kan darbedha. Sagantaan daawwachaa jirtan kun sagantaa tamsaas kallattiiti. Akkuma argaa jirtan kanatti yeroo ammaa kana istaadiyoomiin Dirree Dawaadhaa seenaa addaa dalaguudhaaf dhalattoonni godina Baalee magaalaa Roobee Piriimiyer Liigii biyyattiitti galchuudhaaf keessaayyuu seenaa armaan dura dalagamee hin beekne kilabiin bulchiinsa magaalaa Roobeedhaa guddattoota dhalattoota lafaa dhufaa jiran hidhatuudhaan kallattiidhaan imala isaa gara Burraayyuutti eegalee ture. Waldorgommii baay'ee dadhabsiisaa fi haamlee guddaa nama fixachiisu magaalaa Burraayyuutti geggeessaa kan ture gareen bulchiinsa magaalaa Roobeedhaa. Keessaayyuu wal morkii magaalaa Burraayyuutti godhaa tureen taphoota 12 taphachuudhaan keessaayyuu tapha kanarratti qabxii 36 sassaabachuudhaan wal morkii sanarratti tapha tokko qofa kan mo'atame gareen bulchiinsa magaalaa Roobeedhaa lammaffaa ta'uudhaan gara liigii Suupper Liigii biyyaalessaatti darbee jira. Maarree kana wal qabachuudhaan imala isaa kallattiidhaan gara onaa afran qal'oo Dirree Dawaatti darbee jira. Kan daawwachaa jirtan ammas sagantaa tamsaas kallattii guyyaa har'aa geeba magaalaa Dirree Dawaatti magaalaa godina Baalee magaalaa Roobee fi Finfinnee jidduutti taasifamudha.
yookaan Addis Ababaa sabsiiti jechuudhaan wal morkii baay'ee dadhabsiisoo magaalaa yookaan immoo magaalaa Jinkaa kilabii Jinkaa mo'achuudhaan 3-2dhaan keessaayyuu yaadattan taanaan daqiiqaa 61tti kan goolii galchee obboleessa keenya Ashitti dargaggeessa lafaa dhufaa jiru umriin isaa ganna 20 geenne goolii daqiiqaa 61tti galchuudhaan ammas irra deddeebuudhaan haara kan nu baafachiise Ashittiin daqiiqaa 92 sa'aatii suutirratti goolii lammaffaa galchuudhaan Abdulaziz Sabataa sarara fuulduraa goolii sadaffaa galchuun 3-2 Jinkaa mo'achuudhaan seenaa addaa dalaguun isaanii ni yaadatama. Maarreegaa daawwattoota keenya taphichi jalqabuudhaaf amma maarreegaa akkuma isiniif ibsaa jirru wal morkii baay'ee nufachiisaa baay'ee dadhabsiisaa kan ta'e kan daawwachaa jirtan asuma magaalaa Dirree Dawaa ona afran qal'ootti wal morkii baay'ee ulfaataa ta'e leenjisaan kilabichaa obbo Awwal Abdii turtii bilbilaan nu wajjin taasisen yeroo ammaa taphattoonni kilabichaa hundi kutannoo cimaadhaan tapha guyyaa boriitiif yookaan guyyaa har'aa kana geggeeffamaa jiruuf xiinsammuudhaa fi ga'umsa qaamaatiin qophii gahaa kan taasisanii fi akkasuma immoo geeba fudhachuudhaaf seenaa hojjechuudhaaf hawaasa magaalaa keenyaa gammachiifna jedhanii jiru. Akkuma daawwachaa jirtan yeroo ammaa kana sagantaan keenya itti fufee jira kan isinii dabarsaa jirru odeessaalee adda addaa gara MWtiin kanaan wal qabachuudhaanis walleen deeggartoota kubbaa miilaa godina Baalee bulchiinsa magaalaa Roobee muuziqaan bareenni dhiyeenya kanatti gadhiifamuuf deemaa jira. Bakka gammaddan isiniin jenna. Isas kan argattan gama madda walaabuu YouTube chaanaaliitii fi akkasuma gama madda walaabuu broadcasting wal wajjiidhaan ta'uudhaan gurra kan isin buufnu ta'a. Dhugaa dubbachuuf kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobeedha obbo Nigaatuun mootummaa kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Roobee guyyaa har'aa kana tapha geggeessuu irratti dirreetti argamuudhaan deeggaruudhaaf asitti argamu. Bulchiinsi magaalaa Roobee xiyyeeffannoo addaatiin kilabii kubbaa miilaa godina keenyaaf akkasuma magaalaa keenyaaf hawaasa Oromoo waliin ta'uun deeggaruudhaan jabeessuun murteessaa kan jedhu ejjennoo qabani. Ejjennoon kun immoo ejjennoo baay'ee murteessaa akka ta'ee fi taphattoonni hedduunis waa'ee kanaa irratti yaada akka kennanitti hedduu haamlee keessa nu galchechuudhaan dubbataa jiru jechaadha. Leenjisaan kilabichaa obbo Awwal Abdiis keessaayyuu taphataa sarara ittisaa irra ture garee bulchiinsa magaalaa Roobee bakka bu'uudhaan liigilee adda addaa keessa kan hirmaachaa turee fi akkasuma haga kilaba biyyattiin qabdu guddaa kilaba bunnaa keessatti yookaan immoo buna gabaa Itoophiyaa keessatti hirmaataa ture sarara ittisaa irratti cimina guddaa argisiisaa ture. Ammantanatti leenjisaa umrii xiqqaadhaan kilaba bulchiinsa magaalaa Roobee qabate seenaa irra galmaa'ee jira. Sanbira darbuudhaan turtii yeroo muraasaa waggaa tokko keessatti liigii biyyaalessaa keessaa kaasuudhaan haga suupper liigiitti galchuu danda'ee jira. Kanaan wal qabachuun leenjisaan kilabichaa obbo Awwal Abdii turtii waliin gooneen taasisen yeroo ammaatti taphattoonni kilabichaa hundi kutannoo cimaadhaan tapha guyyaa har'aa kanaaf xiinsammuu fi gama qaamaatiinis qophii gahaa akka taasisanii fi gahee fudhachuun seenaa hojjechuuf hawaasa magaalaa keenyaa gammachiifna jedhanii jiru. Kun ammootu ilmaan Oromootiifis waan gaariidha haamlee ta'a. Keessaayyuu kilaboonni Oromoo yeroo ammaa kanatti hedduun isaanii duubatti hafanii jiranii. Kanaaf gahaa hawaasni Oromoo addunyaarra jirtan guyyaan irraa guyyaa gammachuuti. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Nigaatu mootummaa fageenya dheeraa imaluun kilabii kana deeggaruuf jajjabeessuuf qaamaan biratti argamanii jiru. Haamleen kan isaanii hore ta'us taphattoonni hedduun himanii jiran keessaayyuu taphataa sarara fuulduraa man of the match jedhamuudhaan taphoota hedduu irratti kophee warqii kan fudhataa ture. Ashittiinis as keessatti argama. Sarara fuulduraa irratti taphachuudhaan gooliilee hedduu lakkoofsuu danda'ee jira. Akkasumas taphataa sarara fuulduraa irratti taphatu Abdulaziz taphataa saffisaan fiigee kubbaa hedduu mijeessee kennaafii turedha. Keessaayyuu bulchiinsi magaalaa sarara jidduu irratti fi wiingii irratti yeroo taphatan taphattoota ciccimoo ga'umsa qaban qabaachuun isaa nu fayyade jedhaa jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobeedhaa obbo Nigaatu mootummaa fageenya dheeraa imaluudhaan kilabiin keenya deeggaruu fi jabeessuun qaamaan nu biratti argamuun haamlee nu jabeessaa. Kanaaf immoo taphni guyyaa har'aa baay'ee murteessaadha. Nu qofaaf osoo hin taane godina Baaleef qofa osoo hin taane ilmaan Oromoodhaafis yeroo hedduu kilaboota naannoo biraa deeggaranii ammaaf kilabiin kun yoo Pirimeer Liigii kan seenu taate uummanni Oromoo nu cinaa dhaabbachuu qaba kan jedhanis ergaalee adda addaa dabarsanii jirani. Kana malees deeggartoonni tapha guyyaa har'aa kana taasifamaa jiru. Bulchiinsa magaalaa Roobee konkolaataa hedduudhaanis garana dhufuu isaanii odeessi adda addaa dhagamee jira. Keessaayyuu gaafa Jinkaa wajjin taphatame deeggartoonni kallattiidhaan bulchiinsa magaalaa Roobee irraa ka'uudhaan fageenya hedduu qaxxaamuruudhaan istaadiyoomii Dirree Dawaatti argamuudhaan deeggarsa kan gotaa turaniif bulchiinsi magaalaa Roobees ga'umsi isaan gatan akkasumas leenjisaan garichaa Awwal Abdiidha hedduu galateeffatee jira, hedduu dinqisiifachuu danda'ee jira.
guyyaan boruu keessaayyuu sa'aatii 4 irraa jalqabee bulchiinsa magaalaa Roobeetiif yookaan godina Baaleetiif Addis City wajjin kan gaggeeffamu yookaan Addis Ababa Finfinneechaadha. Tapha geebaa waancaa boriin kun bulchiinsa magaalaa Roobee fi Addis Katamaa waliin gaggeeffama falmaa guddattu ta'a carraa gaarii jechuudhaan namoonni hedduunis barreessanii jirani. Tarii bulchiinsi magaalaa Roobee geeba kana yoo fudhate Oromoo fi Oromiyaafis maqaa guddaadha kan jedhan namoonni hedduun dubbataa jirani. Sagantaan keenya akkuma argitan kanatti yeroo ammaa kana asuma istiidiyoo irraa kan isinii dabarsaa jiru MWdha. Keessaayyuu sagantaan kun baay'ee murteessaadha. Dhugaa dubbachuuf geeba kana yoo fudhate bulchiinsi Baalee yookaan godinni Baaleedha yeroo jalqabaaf turtii waggoota dheeraan boodatti geeba kana fudhataa jira. Leenjisaa garichaa waa'ee isaa yoo dubbanne taphataa sarara ittisaa irra ture ga'umsi inni yeroo san keessaayyuu kolleejii 2020 ofiin keessatti mul'isaa ture. Umrii ijoollummaa isaatii kaasee kubbaalee hedduu taphataa koontirool gatuudhaan keessaayyuu tiim orgaanaayizeeshinii keessatti taphataa ga'umsa cimaa qabu ture. Yeroo sanittis gara gabaa buna Itoophiyaa dhufeetiin keessaayyuu Finfinnee kilabii seeneetiin qarshii guddaadhaan mallatteeffamee ture. Booda irratti immoo gara kilaba isaa magaalaa isaatti ijoollee guddattoota wajjin deebi'eetiin bulchiinsa magaalaa hedduun fayyadaa ture. Booda irratti immoo haalota tokko tokkoon yeroo hedduu yaalanii suupper liigii kana seenuu waan hin dandeenyeef kanaan gad deebi'uudhaan boodas koachii ta'eetii yookaan leenjisaa ta'e waggaa muraasatti kilabii bulchiinsa magaalaa Roobees ta'e godina Baaleedha sadarkaa suupper liigiitti galchee jira. Kuni carraa guddaadha. Kuni deeggaramuu qaba. Kanaaf tokkoon keenya ispoortiin misoomaa, ispoortiin jaalalaa, ispoortiin siyaasaa, ispoortiin dippiloomaasiidha. Dhalattoonni godinaa fi hawaasni biyyoota adda addaa jirtan irratti hirmaattanii jajjabeessuun dirqama, qabeenya keessan jabeeffachuun dirqama isin jenna. Sagantaan keenya istaadiyoomii Dirree Dawaa irraattis kallattiidhaan nu dhaqqabaa gurra isin buufna. Keessaayyuu waan tokko yoo kaafne hanqinoota jiran godina Baalee keessatti dirree ispoortiitiin wal qabatee shaakallis istaadiyoomii madda walaabuu keessa taphni sichumarra geggeeffama. Ayyaanni adda addaa yeroo geggeeffamu guluffiin fardaa wantoonni tokko dirree margaa ispoortii san dirree istaadiyoomii balleessuu isaa namoonni yeroo hedduu komii kakkaasanii yeroo ayyaanonni adda addaa jiran dirree sanirra fardoo gulufsiisuun fardoo irra taphsiisuun dirree san ammootu akka baduuf sababa guddaa ta'ee jira kan jedhu komiin adda addaas kallattii adda addaatiin irra deddeebiidhaan nu dhaqqabaa ture. Keessaayyuu akka odeessi adda addaa nu dhaqqabutti shaakalliin illee ichumarra godhamuun isaa akkasuma taphni illee ichirra godhamuun isaa dirreen suni akka miidhamuuf sababa ta'ee jira kan jedhu odeessi nu dhaqqabee jira. Kanaaf bulchiinsi godina Baalees ta'ee keessaayyuu waajirri ispoortii fi Oromiyaa dhimma kana gadi fageenya irratti hojjete tarii istaadiyoomii san haaromsanii kan jedhus bifa gaafiitiin qophaa'aa jira. Istaadiyoomiin dabalataas yoo xinnaates jiraachuun barbaachisaadha kan jedhu maaliif waldorgommiin adda addaa yoo qophaa'e istaadiyoomii tokko qofa irratti kan fuulleffatamu miidhaa kilaba kanaaf fida. Keessaayyuu qabxii dirree ofii irratti argachuu qabu dhabuu danda'a waan taateef bulchiinsi godina Baalee akkasuma bulchiinsi magaalaa Roobee abbootiin qabeenyaa diasporaan dhimma kana gadi fageenyaan ilaalee piroojeektiin dargaggoota hammate istaadiyoomiin sirraa'uu qaba, lafa duubaan gahaa qaba. Istaadiyoomiin kun ittuma keessatti dirree leenjiitii fi dirree taphatanis gargar ba'uu qaba kan jedhu namoonni hedduun kaasaa jirani. Deeggartoonni bulchiinsa magaalaa Roobeedhaa keessaayyuu yaadota adda addaa kennaa jirani. Dhugaa dubbachuu sagantaan keenya wal duraa duubaan itti fufee jira. Mee amman tanatti kiyaarittiin isin deebisa. Kiyaaris maal jedha akkasumas abdiinis jira. Dhalattoota godina Baalee kallattii adda addaatiin MW irraa sagantaa kanarra fuulleffachuudhaan ergaalee gargaraa dabarsaa jirani. Mee isaanittiin isin deebisa. Eeyyen guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa. Ilmaan Oromoo addunyaarra jiran jaalattoota ispoortii idil addunyaa hundumaaf kanin funyoon Oromummaa walitti nu fidde maqaa Oromoo qabnuun ilmaan Oromoo guyyaa har'aa keessaayyuu jaalattoonni ispoortii idil addunyaa kanneen kubbaa jaalattanii fi akkasuma deeggartoonni ilmaan Oromoo waltajjiilee idil addunyaa hundarratti ilmaan Oromoo kallattii adda addaatiin deeggartan guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa. Oromiyaa bakka bu'uudhaan Pirimeer Liigii biyyattiif darbuuf wal morkii baay'ee dadhabsiisaa kan godhaa jiru bulchiinsi magaalaa Roobee guyyaa har'aa asuma magaalaa Dirree Dawaatti Pirimeer Liigii biyyattiitti seenuuf bu'aa bayii adda addaa keessa kan darbedha. Sagantaan daawwachaa jirtan kun sagantaa tamsaas kallattiiti. Akkuma argaa jirtan kanatti yeroo ammaa kana istaadiyoomiin Dirree Dawaadhaa seenaa addaa dalaguudhaaf dhalattoonni godina Baalee magaalaa Roobee Pirimeer Liigii biyyattiitti galchuudhaaf
keessaayyuu seenaa armaan dura dalagamee hin beekne kilabiin bulchiinsa magaalaa Roobeedhaa guddattoota dhalattoota lafaa dhufaa jiran hidhatuudhaan kallattiidhaan imala isaa gara Burraayyuutti eegalee ture. Waldorgommii baay'ee dadhabsiisaa fi haamlee guddaa nama fixachiisu magaalaa Burraayyuutti geggeessaa kan ture gareen bulchiinsa magaalaa Roobeedhaa. Keessaayyuu wal morkii magaalaa Burraayyuutti godhaa tureen taphoota 12 taphachuudhaan keessaayyuu tapha kanarratti qabxii 36 sassaabachuudhaan wal morkii sanarratti tapha tokko qofa kan mo'atame gareen bulchiinsa magaalaa Roobeedhaa lammaffaa ta'uudhaan gara liigii Suupper Liigii biyyaalessaatti darbee jira. Maarree kana wal qabachuudhaan imala isaa kallattiidhaan gara onaa Afranqal'oo Dirree Dawaatti darbee jira. Kan daawwachaa jirtan ammas sagantaa tamsaasa kallattii guyyaa har'aa geeba magaalaa Dirree Dawaatti magaalaa godina Baalee magaalaa Roobee fi Finfinnee jidduutti taasifamudha. Yookaan Addis Ababaa sabsiiti jechuudhaan wal morkii baay'ee dadhabsiisoo magaalaa yookaan immoo magaalaa Jinkaa kilabii Jinkaa mo'achuudhaan 3-2dhaan keessaayyuu yaadattan taanaan daqiiqaa 61tti kan goolii galchee obboleessa keenya achitti dargaggeessa lafaa dhufaa jiru umriin isaa ganna 20 geenne goolii daqiiqaa 61tti galchuudhaan ammas irra deddeebuudhaan haara kan nu baafachiise achittiin daqiiqaa 92 sa'aatii suuta irratti goolii lammaffaa galchuudhaan Abdulaziz Sabataa sarara fuulduraa goolii sadaffaa galchuun 3-2 Jinkaa mo'achuudhaan seenaa addaa dalaguun isaanii ni yaadatama. Maarreegaa daawwattoota keenya taphichi jalqabuudhaaf amma Afrikaa irratti fidda abdiin qabna. Abdiin qabna. Ganaa fuutee kilaba konfedereeshinii Afrikaa irraa akka fiddu abdiin qabna. Hin shakkin. Homaa hin shakkin. Jabaadhu. Jabaa kenna galatoome.